Kobbee afaan Oromoo dubbachiiftuu afaan Oromooti. Dubbachiiftuun afaan Oromoo shanan keessaa takka a jedhamti jechuudha. A wanti dubbachiiftuu jedhamteefi osoo afaan keenya walitti hin cufamne dubbanna jechuudha. Sun akkamitti fakkeenyaaf dubbifamaa osoo afaan keenya walitti hin cufamne dubbisuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf ba yoo jenne baan kun dubbifamaadha. Dubbifamaan dubbachiiftuu tana malee hiika nuuf hin kennu jechuudha. Dubbachiiftuun kophaa ofiititti hiika ni kenniti. Takkaa jechanii ijaarti. Dubbifamaan dubbachiiftuu malee hiika nuuf hin kennu jechuudha. Takkaa jecha irraa ijaaruu hin dandeenyu. A jennaa jechuudha.